saniifuu oduun tun oduu gammachiisaadha. Du'aayitee sanii kana hunda fiti. Du'aayitee mul'atee jira. Arkeetiin jira. Baasuu qofaan naa gabbaasuu akkumaan isiniin jee akkuma waada isiniif seen niin baasa. Ashama harkafuun hordoftoota hundi seenaa naga qabdan fayyaadha. Xiqqaa fi guddaan maatii dhalaa fi dhiirtii shamarran manguddoon hundi keessanuu arragaa akka dhufne oduu gammachiisaadha jechuudha. Oduu gammachiisaa maal yoo jettan gaa obboleessa kiyya dachee ergeetiin gartee ana akkumaan gartee gaa hojiitti gartee waan itti jiru gargaarsaan deemee guruu jira jechuudha. Ulolchaaf yookiin Abrahaamiif gargaarsaan deemu. Ati an warra gartee nama lamaan jalan deemnuti nama lamaan jala yaa'oo jala yaane wacii namni waa hedduu qabaa jechuudha. Kanaaf maaliif ati deemi jala deemu laali. Anammoo hamaallaqa si fidu haa ta'uu hin jeen jechuudha. Hayyee akkasitti ijoollee kaniinati wal barbaadu jira. Akkasitti obboleessa kiyyaas harki obboleessa kiyya dachaasii jechuudha. Kan ammoo isa sanuu itti erge immoo eewwaa akkuma gaagartee dacheen iyyaa dhagee jechuudha bikkattoo inni lafa inni jiru iyyaa dhagee jira jechuudha dhibbaa dhibbatti. Maaliif iyyaa kanarratti immoo maal akka ta'e odeeffannoo irratti immoo hogguu ilaalamu hogguu hubatu jechuudha jala qoratu akka maallaqa guddaadhaan fuudhameeti. Gatii immoo waan sanii yoo fidde immoo gatii san caala gartee yoo fidde akka itti harkaa baaftutti. Akkasitti jechuudha waan dacheen obboleessa kiyyaa naaf inni itti qaamaan illee itti dhaqee naa hime jechuudha. Obboleessa keenya lafa akkasii jira gartee iyyarratti jeeti hime jechuudha. Kanaafuu waa rakkoon qabu eegee hangas dhageenye gaataan gada godoodhaaf salphaa jechuudha. Namni gartee nama maaliif iyyaa dhagoo jechuun waan salphaadha beeke. Agarreetti ilaalaa waan akka kiyyatti. Maaliif akkas ilaaltan waan jette hagaafachuu dandeenyu. Kanammoo itti deemu jirra namni hangana dhagee gartee akkuma gartee biyya teenyatti gartee yoo waa barbaadan gartee lafa akkasii halee as jirtee arraa ganda akkasii dhayitee gartee akkasiisanii ammoo baasuun keenyaaf hafan qabu. Ammoo taate haasoftunis waan ati fedhiin ati jaalattee fedhiin ati fettuun takka siif hin taatu. Maaliif siif hin taane dirqiidhaan bikka silaa akkana gootu gartee kara jaalalaatiin silaa gartee itti deemte irra si wayya ture. Ammoo kuni waan tasuma hin taane tasuma ta'ullee hin qabne yoo fakkeenyaa inni gartee waan kan niin godha yoo niin dhorkaan bakka mataa kiyyatti. Maaliif yoo jette harkaan gurraachachuu meeshaadhaan dhuftee manaa fuudhu saniif santuu aara mataa gargalchi. Takkaffaa jaartii isii yaaddessitee jaartii isaa boochiftee mucaa isaa hogguun isaa eebbotan kiyya gartee irraa dhageeffadhu warra dacheeffarraa mucaan amma nu gaafataa gartee ni boohaa baabaa kiyya je'eeti yeroo nu dhaadhe baabaadhaa jee gaffiigee kanatti gacee namatti afaan garaa kanaa bal'isee akkana godhuu keetiifiin gartee Abrahaam an dhugumatti inni saayiba kiyya ni beektan namoota ni beeka akka obboleessaa naaf inni maaliif abadan yoo inni si hayyameewu abadan sitti hin dhiisu. Maaliif sitti hin dhiifne aara kana buutuun qaba jaartiin isaa inni aarifachuu san raayii akkuma gartan balloofaan viidiyoo guumaran gartee gadda irraa mul'atan agarree gadda ishii irraa mul'atu. Deebii akkasumatti naturuufaan hogguu haasawan mucaa qabatee mucaan xiqqallee rifataadha agarree. Maaliif ilmoon abbaan bira hin jirre ilmoon abbaa gagguu bira jiru taphachiisaa ture mucaa kana. Rukuulee taphachiisee gartee hoflee abbaa baabaa jeeti yoo tana tuqe abbaadha. Jaalala isa maramu san dhabirraayee fuula isaa dhaburraayee mucaan mataan garagalee jechuudha. Yoo ulaa dho'ite ulaa dho'iyyan mucaan baabaa abbaa kiyyaa dhufee jeeti nama gaffiigaa jan. Hayi sadarkaa kana guutuu kanaan na aarsee mataa kana galcheetiin akka malee aaree jira jechuudha. Maaliifi isaan harkadhaa jettee yoo addute abda harkattu harma isaa harkiiru kana harkattu akkamitti harkannee waa waliin garru
gaafa gartee nuti gartee nuti hundi gartee amma gaheen tiyya gahee maallaqa gartee deemee guuree ittiin gartee itti baafnu jee kara feete waan takka illee fidduu si harkaa fuudhuun keenya hafan qabuu ni beenya itti amanneeti yaa'u jirra jechuudha. Eessa akka geessitee iyyaa dhageenye jirra. Nama si jala godheetiin jira akka jaabatti si jala godhee. Tokko lama miti. Ammoo ammoo sirriitti yoo hime ammoo iccitii dhammaas. Maaliif hin hima? Waan tokko odoon gooneef dura himuun bu'aata qaba hin qabu jechuudha. Kanaafuu hanga gartee hanga fuutisan caalaa hanga nu boociftee gartee hanga nu yaachiftee gartee anaa odoo kana magaalaa tana keessa fiinyuu gartee ilaa ammaan tanaa fuulan dhiqanne mataan keenya mataa irraa hin dhiyye huccuu jijjiiranne huccuu halateen sitti as jira ammas. Maaliif namaan nurraa hidhame gaa namaan nurraa miidhamee jira akkamitti nyaanni nu gora halkanii guyyaa mataan nu qorame ati immoo taa'eeti jaalala jaa viidiyoo isaatiillee harkitiin jira. Hassee qoricha qotee fi qoricha maal godhee akkam gootan irraa dalaydanii bar mucaan khasanii miti gartee dheengadda gaafatisan seetanii bar miskiinaawu kanatti waliin mammaramaa akka feetasii amma bikka feesaa manaas dhufne garuu jijjiirtee jirta dhageenye mana achirraa achi hin jiru silaa achisu dhufe kaniin dhiitichaan mormaan jala si dhiitee lafa si darbuufu garuu ammoo achirraa si jirti arkuuf ammaas na jalaan iyyaa dhagoo jira na jalaa bahaa nu jalaan baatu takka jalaa hin baay'attee yaadinatti oo jalaa kaar tokko hin dheeyitu eeysa magaalaa sanaa keessa kaar tokko hin dheeyitu jijjiire akkuma gartee kanaa mititi waan kanaa oliitu namni ni baasaa jechuudha. Hogguu baasu immoo akkanatti hin baasa akkasitti hin baasa jee gartee dura xarra jiruun bu'aan qabu jechuudha. Akkatti baafnu walumaa arkuu teenya inninis bu'umaaf ta'a. Jaalala ati haasuu ta'ana jaalala akkanaa takkaa dhageenye hin beenyu jaalala dirqiin halkan gurraachi mana nama jaartii biraa nama fuudhan dhageenye gartee. Silaa jiraate isiin sanuu jettee silaa nama si fiyyaamte alaan jiree jetteen gartee silaa nama jettee mucaati qaala rafu jiran isaa qoffaa isaa keessa jiru gartee siidoo isaa keessa jiru butanii qotanii jechuudha. Ana oguun viidiyoo argu qophii qawwee qophiise ogumaa san orjinaala ta'an sadarkaa san oguu san rifadheetiin hatta feesbuuk irratti illee gadhiise. Dhugumaan nu kun jeetiin waanuma dhugaatti jee laalee jechuudha. Akkasitti garaan kun guutuun na badee jechuudha. Ilaa aduu irraan tanaa fuulli xiyyaa'u gammachuun qabu haasoo malee. Haasoo kamiin isaa garuu yaadni kun guutuun gaafa irraa bahu gaafa inni mul'ate jechuudha. Mul'atumaaf ta'a akkatti nafuu nama hedduun sin jala godhee jira. Tokko lama dhalaa dhiirrittinuu hizaaban qabu maqaan dha'u ba'uunsaatis shakkita kan qabu arguuf teessa. Ammoo guyyaa sanitti yaabte inni sanis yoo gartee siin hayyama siin jee fakkeenya hin hayyama jee gartee urxaanii mataa dakaan siin jee maaliif nusaa iboottan isaatiis maal dhuftee nutti himatiin sirnumaan gartee dhuguma san yoo waan akkanaa hojjechuu teessu waan akkasii hojjechuu fedhaa jettee maan hin mari'atiin akkanaa rakka irraa falaa siimna ammoo akki irraa falaa kaati uummatte akka tasuma si dhabsiisu malee. Cerca chisme durmaa'u jalqabumaa'u ni abjootte abjuudha kuni hogguu abjuutu maaliif ijji hoolaadhaa citaa malee hin gartuu jedhan ijji teetis ijaarsa namaa malee hin gartu silaa ifi gamaa gamana laalte hiriyaa teetis laalte waa ijaarsa namaa qofa ijjis na gartu agartee wallaalummaa guddaa qabdaati. Yoo gartee nama beeku taate yoo namarraa gartee namni waan beenye beeku yoo waan beenye namarraa baratanii garuu beekumsi mataa keetiin waan tokko deemtu gartee si miidhaa dhabu. Miidhaa ati aggeessite miidhaa xiqqaa miti sammuu hordoftoota hadoositee muuxeenya mataan dhooftee akka hojjanne nu gooteeti jireenya nu jalaa tartiiba dhoowwite jechuudha. Gama tokkoon maaliif jaartii biratti illee gartee jaartii Abrahaam biratti illee maaliif argamne yoo yana jettanii na qomattan doon gortanii jirtan maaliif yoon isin jee
maallaqatanii walitti qabamu gartee dhufeetiin isii bira gartee isii gartee ayaaboo gartee jaarsi kee inshallah ni baajee gartee sammuu qalbii jabeessa hin dhaqqabu waliif kan inni dalagaluu kanne warreen akka dachaas warra akka balloo kana hundi ergeetiin yaaboo an waan biratti jira narraa deemaa hanga gartee an waa cuccoruu kana gartee hangaan deddeemee awwaa guru deemaadhaati mucoos illee akka yaaddoon qalbii isii jajjabeessaadha namni kun beeki arra fakkeenya sumaa jaarsi keessa biraa gabbee kutee alaa kanatti hanga gabbee hanga nama humneessuu ni beeytanii isin gaafa reemmate galee nuu dhabeeyyan dhiiroo achiin hafamoo ni dhufaa yaada keessa galaa jechuudha. Kana dhufee namni ishee jabeessu yoo sin jiraanne ta'e hangamta akka yaaddoitu gaa kana nama yookiin dhalaa taates sanuma horuftee beeka. Dhiira taataas dhiira ta'us jaartiin ta'uu sirraa gartee gabbaatee cinatti jenna kanuma fuudhee beekaa jechuudha. Maaliif akkas ta'e? Haadha manaati sanis. Maaliif isa ta'e abbaa mana keetiitii jechuudha. Hojjetu akkasii yaaddeessa haalaan taasisa dhukkubsaa jechuudha. Kanaaf jajjabeessuun ishee jajjabeessuun maal ta'a dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf namni hojii walii kananii kaan dhaqaa deemaa bohaarsaadhaa warra akka bullootiin warra akka dacheetiin deemaa. Bitu biralleen hedduu jira gartee deemaati akka isin gartee dheengadda gartee hayyee yuutuuba kanatti illee akka deemuuf viidiyoo maraaf gartee irra kaaf maaliif yaanni isiisan gartee hawaasii biraan akka goo hawaasni isinillee hordoftoonni isinillee akka yaaddoonyi gartee godhuudhaaf kana goone jechuudha. Nuti taate ana taati anammoo hojii biraa hojiinti akkuma isin hin jeessanii hanga inni hin baanetti deemee warrootan wajjin saayibootan taane mararraa maallaqa guree maallaqa isatti hin baasuun qopheesse kaanis akkuma gartee kaan wal duraa kana hogguun kana qopheesse kottaa irraa fudhaa jee kanaan fiigu magaalaa keessatti jechuudha jiraa jechuudha hojii tiyya sanaa jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya egaa miiciyoo tanaas nuti dhiisuuf hin teenye jechuudha. Hanga isheen nu meete miidhuun shakkii takka qabu. Maaliif? Kana ammoo tokkittiin isinitti dhaammadhu waan isinitti dhaammadhu keessaa warri viidiyoon tun birgee sheer nu godha akka gartee rakkoo teenya tana Oromoon hundi nu bartu kan dhalaa kan dhiiraa kan guddoo kan shamarranii sheer godhuun dirqama isirra jiraata. Dirqama sheer nu godha. Maaliif yaada qabdan arra gartee nuti dhamaanee jirra warri gartee sammuun isin gartee firiidhaa akka taanu komantiilee nu barreessitan nu barreessaadha. Haala sana dhaabbadda hojii namni tokko guugartee burjaajee yookiin takka gartee waan tokko keessa galee maal waan hojjetu waan dhiisuun beeku. Tasilaa gartee duraan hogguu fartee taan beeku hogguu waan akkanaatti dhufe hedduu isaa duraa waliin laqamti. Kanaafuu warri akka furmaata gartee dura yaada akkasii ilaalcha yookiin gartee haala akkanaa hojjetan jettanii komantiilee nu barreessuudhaaf illee warri nu barreessitan hedduu jira tokko lamaa miti hunda keessan isin beenya akkasuma gaa wajjillee gartee silaa isinii barreessuun dirqama ta'a. Maaliif akkas ta'e haalarra jirruutu haala badaadha. Haala gartee sammuu nu shororkeete nurraa sillaayinaadha. Kanaan yaada nu jabeessadha. Yaada keessan waan namoota ilmi nama warra sammuu yaaddii waan yaaddan yaada keessan komantiidhaan nu barreessaa nutti ibsa sarara dhaabbanni waa hojjechuu dandeenya. Xiqqoo sammuu tanaan mashquula nu jira yookiin takka gartee nu burjaajee yaada hojjechuu jira bujira. Beekaa fedhe yoo taatee gartee namni yaadni kee yoo burjaajee yookiin yaadni tokko si obatee waan beektu wallaaltaa jechuudha. Kanaaf waan beenyu wallaallee jirraa yaada keessanis nu eeraa ni fudhannaa akka ittiin sochoon nu godhuu dandeessan ni fudhannaa jechuun maaliif ilmi namaa kun an qofaa beeka hojii sirriin ta'u jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya dhiiraa fi dhalaa hin jenne takka hundi keessanuu hedduu takka gartee isin jaalladha hedduu isin dheebonnaa haalaan komantiin isin kennitan hedduu takka nama gammachiifti hedduu takka nama hawwisiifti yaada hedduu tokko yaada irra dhaabbadhe waa meeqa kaaniin hojjedhee jira ammallee akkasuma yaadni keessan komantiin itti nuuf fuudhaan haatti fufuun ja'a galanni keessan
galata guddaa galatti xiqqaan garan jenne guyyaa kana viidiyoo isa gartee agarre boodarra galata keessa akkatti galchu dhabeenya hundi keessan warri viidiyoon bira geesse sheer laayik sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Sabskiraayib illee miti sheer nu godhame haalaan wayii waan je'eef maaliif booda yoo miidhaan miidhota gaggeessin akka Oromoon komannee viidiyoo sana akka gartu jechuuf jennee waan biraaf illee miti. Kanaafuu hanga hundi seenaa itti beeytanii akkasuma isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa hanga waan biraatiin galtee waan rageenyee walitti deemnutti nu hordofaadha. Akkasumatti akkatti fuunee jirra jabaadhaa hedduu takkaan isin jaaladha.